Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota keenya jirra jirtu baga rabbiin guyyaa har'aatiin isin ga'ee darsii darbee keessatti yookaan immoo sagantaa duraanii keessatti waraanni addunyaa tokkoffaadha bara meeqa akka ta'e maaliin waraanni addunyaa tokkoffaan maaliin akka ka'e sababa maaltu sababa ta'e ka jedhu dabarsinee turre ammaasis immoo waraana addunyaa tokkoffaa sagantaa isaa guutuudhaan dhaggeeffatuudhaaf koomentii jala liinkii koomentii jala jiru tuqadhaatii darsii dabree dhaggeeffatu ni dandeessanii jechuudha koomentii jala. Har'a fedhii rabbiitiin waraana addunyaa lammaffaa waraanni addunyaa lammaffaa yoom ture? Waraanni addunyaa lammaffaa sababni isaa maalii fi kaja'u jalqabuudhaa deemna jechuudha. Kanaaf waraanni addunyaa lammaffaan sababni inni irraa ka'e maalii? Haaloo duraaniiti. Haaloo waraana addunyaa tokkoffaa keessan mudate. Jarmaaniinis waan baay'ee geggeessitee waan jirtuuf achirratti meeshaa irratti dhuka'ee fi qabeenya bade lubbuu namaa miliyoona 10 bade san kafaliyanii humna waan jarmaaniin dandeessee baachuu hin dandeenye irra kaayanii jiranii jechuudha. Yeroo kana jarmaaniinis waan guddaa kana ba'aa kana baadhachuu waan dadhabdeef ofirraa mormuudhaa fi ofirraa loluu jalqabdee akkasitti walitti ka'anii biyyoonni walitti hirmaatanii waraana addunyaa lammaffaa ka jedhame egaa mootummaa yeroo sanaatiin wal lolanii akkasitti waraanni addunyaa lammaffaan sababaa kanaanis ta'uu danda'eera. Haaloo duraaniitiinis ta'eera. Qabeenya lubbuu namaa duraan badee saniinis ta'ee aangoo bal'ifachuudha. Ka lammaffaa immoo aangoo bal'ifachuudhaafis kanaan sababa adda addaatiin sababii garaagaraatiin waraanni addunyaa lammaffaan mudateera. Har'a barri keessa jirru kun bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Har'a waraanni addunyaa lammaffaan waggaa 72 duratti mudatee ture jechuudha. Waggaa 70 duratti mudatee ture jechuudha. Barri isaa fagaateera. Akkuma amma waraanni addunyaa sadaffaan hin ka'aa jedhamee eegamaa jiru jechuudha. Waa hundaafuu waraanni waan namaa tolus hin qabu, waan diinagdee kuffisuudhaa fi waan lubbuu namaa balleessu namoonni nagayaanii fi namoonni dubbii qabanillee kan keessa dhuman jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee ibsa waraana addunyaa tokkoffaa dhaga'uu yoo barbaaddan darsii dabree barbaaduudhaaf sababa waraana addunyaa tokkoffaa ammaasis lubbuun namaa meeqa akka dhume kasaaraa meeqa akka geggeesse baruu yoo feetan darsii darbe koomentii jalan isinii ka'a liinkii koomentii jalaa irratti tuqachuu dandeessanii. Egaa daawwattoota keenya biyyi addunyaadhaa garaagaraa walitti kaatee gaafa waraana addunyaa lammaffaadhaa jechuudha. Yeroo waraana addunyaa lammaffaatti dubartoonni jaarmaan miliyoona 2 tahan kan umuriin isaanii waggaa 13 hanga 70 tahan waraana Sooviyeet Raashiyaatiin gudeedamanii turan jechuudha. Akkuma beekamu waraana Sooviyeet Raashiyaatiin Jarmaaniin gudeedamtee jirti jechuudha. Kanaaf waggaa meeqa ture waraanni san? Waggaa 4 ture jechuudha. Waggaa 4 wal dhahanii turanii jechuudha. Waggaa akkuma lubbuu namaa balleessaa jiran jechuudha. Kunoo waan rabbiin hin jaalanne zinaallee geggeessaa turan jechuudha. Dubartoota jechuudha. Dubra waggaa 13 hanga 70 dubra hojjetanii hin dhiibne, dubratti hojjetanii hin dhiibne, maanguddoota dullootallee kunoo zinaa itti gochaa tura. Waan rabbiin hin jaallanne geggeessaa turte Raashiyaan jechuudha duuba. Egaa kanaaf wanni hin taane raawwatamaa ture. Waraana addunyaa lammaffaa keessatti kasaaraan kunis ni jira. Lola sana keessatti Jarmaaniin dubartoonni miliyoona 2 ta'an kan umuriin isaanii waggaa 13 hanga 70 gidduu jiru gudeedamaa turan jechuudha miliyoonni 2 Jarmaanii irraa. Egaa daawwattoota keenya akka galmeeleen seenaa mul'isutti waraanni Raashiyaa waraana Jarmaan mohatee eega Jarmaan to'atee booda cabsanii jechuudha gara saamichaa fi gudeeddii dubartiitti seenee miseensi waraana Raashiyaa tokko akka dubbatetti sababa waraanaatiin namni hedduun miidhamee ture. Dubartoonni hedduunis du'aniiru. Nutis jedhe maanguddoon sun nutis waggaa 4 dubartiin wal arguu hin dandeenye jechuudha. Haadha manaa jiraatiin wal arguu hin dandeenye waggaa 4 biyyaa ba'anii jechuudha. Biyya Jarmaan to'atanii waggaa 4 dubartiin wal arguu hin dandeenye. Sababaa kanaaf jecha ijoollee xiqqoo waggaa 13 fi maanguddootas gudeedaa ture jechuun dubbateera jechuudha. Maanguddichi
bara sanaa. Dhimmi waraana addunyaa lammaffaa wayita ka'u hunda Yahudoonni miliyoonni 6 ta'an kan waraana Hitlariin ajjeefaman ni dubbatamu. Haa ta'u malee Yahudota caalaa kan haalaan miidhaman lammiilee Chaayinaati. Lammiileen Chaayinaas keessatti miidhamanii jiran jechuudha. Jaappaan eega Chaayinaa weerartee booda biyyi Jaappaan Chaayinaa eega weerartee booda Chaayinoota miliyoona 6 ol tahan fixxee jirti jechuudha. Walumaa galatti Jaappaan lammiilee Chaayinaa, Kooriyaa, Indooneeshiyaa, Filiippiinoo fi Maaleeziyaa miliyoona 10 tahan ajjeeftee jirti jechuudha. Yahudonni miliyoona 6 ta'anis lola sana keessatti dhumanii turan jechuudha. Yahudonni miliyoona 6 ta'an akkuma beekamu masjiidni magaalaa Faaris keessatti argamullee waraqaa eeyyamaa Yahudotaa baasuudhaan lubbuu namaa baraaraa turan jechuudha. Maaliif yoo jedhame ummanni muslimaa ummata nagayaati. Ummanni muslimaa yoo lolli keessa hin jirre ummanni dhumuus hin barbaadu. Booddee namni kun booddee ni amana waan kajeelanii jechuudha. Lubbuu namaa baraaruun waan barbaachisaa ta'edha jechuudha. Namni kun nama bu'aa buusuu jechuudhaaf amantiin adda ta'ullee kunooti lubbuu namaa baraaranii jiran jechuudha. Masjida keessatti baqachiisanii lolarraa hambisaniiru jechuudha. Waraanni Hitlarii Yahudota hedduu fixan jechuudha. Hatta hanga 6,000tti fixanii jiran jechuudha. Lola sana keessatti waraanni wayita biyya tokko keessa seenu nama qofaa miti bineensaafuu miidhaa fida jechuudha. Bineensa hayawaana bineensa afaan hin beekne irrattuu miidhaa fida jechuudha. Maaliif namni gizee rakkate gizee cinqame hayawaanuma gartee hayawaanuma bosona keessa galu irrattuu miidhaa geessisuu barbaada. Rabbiin sababaa bineensaa Rabbiin lola sana dhaabuunis ni mala. Maaliif mudannoowwan ajaa'ibaa waraana addunyaa lammaffaa keessatti mudateerraa inni tokko waa'ee paarkii Ingiliziiti. Wayita waraanni addunyaa lammaffaan eegalamu Ingiliz tarkaanfii ajaa'ibaa tokko fudhatte. Innis maali? Bineensota summii qaban kanneen akka bofaa jechuu bar. Bineensota summii qaban kan nama miidhuu danda'an kan paarkii biyyattii keessatti argaman hunda akka ajjeefaman goote. Sababaan kana gooteef ammoo akka tasaa tahee yoo paarkiiwwan biyyattii boombiin haleelaman bineensonni summii qaban kanneen paarkii keessaa bahanii lammiilee biyyattii miidhuu danda'u jechuun bineensota summii qaban hunda irratti du'a murteessite laal. Namni gizee rakkate waanuma gartee gizee ofii rakkate bineensa illee ni rakkisa hayawaana illee ni rakkisa ofii rakkate jechuudha. Haala kanaan bineensonni summii qaban kan paarkii keessa turan hundi ajjeefaman. Wanti nama ajaa'ibu ammoo osoo paarkiin tokkollee hin tuqamin waraanni addunyaa lammaffaan goolabamee fedhii rabbiitiin jechuudha duuba. Laal Jaarmaanii fi Awurooppaan gizee walitti kaatu waraana addunyaa lammaffaa irratti Jaarmaan biyyoota Awurooppaa guutummaan guututti weeraruun Yahudota dachii tanarraa dhabamsiisuun iyyattee jirti laal. Dachima kanarraa Yahudota dhabamsiisuun iyyattee jirti. Garuu karoorfattee turte. Akka yaadde tahuus baatu akkasii yaadde sana hin taane kanaaf osoo jarri karoora isaanii bakkaan hin gahin lolli dhaabbate jechuudha. Waraana addunyaa tokkoof lammaffaa yookaan lola addunyaa lammaffaa keessatti nama meeqa du'an? Nama miliyoona 75 ta'antu du'an jechuudha. Uummata nagayaatii fi uummata dubbii qaban wal keessa jechuudha. Namoota miliyoona 75 ta'antu ajjeefaman waraana addunyaa lammaffaa keessatti. Uummata gartee uummata mu'minaa uummata muslimaatii rabbi rahmata haa godhu. Waraana addunyaa tokkoffaa keessatti miliyoona 1 yogguu ta'u ammoo ka lammaffaa keessatti miliyoona 75 kan ta'antu du'an jechuudha. Mu'mina rabbi rahmata haa godhu. Laal Jaarmaaniinis waraana addunyaa lammaffaa irratti Jaarmaan biyyoota Awurooppaa guutummaan guututti weeraruun Yahudota dachii tanarraa dhabama godhuu karoorfattee turte. Akka yaadde ta'uu baatullee biyyoota hedduu ji'a tokko keessatti laal. Ji'uma tokko keessatti weeraruu dandeessee jirti. Maaliif? Biyyoota akkamiifaa? Poolaandii, Deenmaarkii, Noorweey, Neezerlaandii, Beeljiyeemii fi Faransaay ji'a tokko keessatti
naazii jarmaaniitiin to'atamanii ilaal. Garuu Yahudota dachii kanarraa fixuu immoo hin dandeenye jechuudha. Akka karoorfatan kanatti Yahudota fixuu hin dandeenye. Laal balaan addunyaa gizee mudatee nama nagaas nama balaa qabus hunda walumaan fixa jechuudha. Balaa aakiraatu walii fo'ata malee balaan addunyaa namoota nagaa bineensallee namoota dubbii qabullee hunda waliif fixa jechuudha. Maaliifi waraana addunyaa lammaffaatiin namoonni miliyoona 75 tahan ajjeefaman ilaal. Namoota miliyoona 75 tahan keessa ammoo kana keessaa miliyoonni 40 kan tahan namoota nagayaati. Miliyoonni 40. Miliyoona 75 keessaa miliyoonni 40 lammii nagayaati. Maaliif ummata nagayaati jechuudha. Miliyoonni 35 immoo kan balaati. Qixxeedhaa ol namoota nagayaa irratti rakkoo geessanii ajjeesanii fixan jechuudha. Laal miliyoonni 40 namoota nagaati. Namoota nagayaati. Raashiyaa jalaa lammiilee miliyoona 27 tahantu ajjeefame. Gartee Raashiyaa. Akka biyyaattis kan namni hedduun irraa ajjeefame Raashiyaadha. Kana keessaa miliyoona 19 kan tahan lammiilee nagayaati. Kan Raashiyaa jechuudha. Duuba ummanni Raashiyaa guyyaa san hedduu dhume jechuudha. Waraana addunyaa lammaffaa keessatti ummanni wal fixuudhaaf karoora hedduu geggeessaa ture jechuudha. Mee ni yaadanna. Bara 2014 har'a barri 2017 bara 2014 waggaa 3 har'a waggaa 3 seenaa ajaa'ibaati jechuudha. Gaafa sana kan gabaafame. Bara 2014 keessatti mee maaltu argame? Boombiin guddaan wayita waraana addunyaa lammaffaa Xaaliyaanitti bishaan lagaa keessatti hidhimee ture argame jechuudha. Gaafa bara 2014 keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti boombiin duraan awwaalame ni argame. Boombichi hanga mul'ata dhiiroo kiiloogiraama 450 yookaan ammoo paawundii 1000 kan madaalu akkamitti argame dhiiroo wanni kun? Boombiin kun akkamitti argame? Maaliif hongeerraa argame? Caamsaan mudate. Hongee biyyattiitti mudateen lagnee irrachuudhaan namoonni qurxummii kiyyeessan arganiiru jechuudha laga keessaa. Osoo qurxummii kiyyaanii laga keessaa argan. Hangaa'onni waraana biyyattii ibsa laataniin boombiin dhooyin hafe kun fanjii kiiloogiraama 240 madaalu qabaachuu eeranii jechuudha dubbataniiru jechuudha duuba. Laga keessaa argamee boombiin san. Boombiin sun akka nama dha'uuf akka achii dhoo'uuf waa yaadanii achii dhoosuu barbaadanii laga keessa dhoossanii turan jechuudha. Laal gartee boombiin bishaan keessaa argame kun gaafa waraana addunyaa lammaffaa kan awwaalame kun waggaa 70 booda jechuudha. Awwaalamee waggaa 70 booda caamsaan mudatee lagni hirratee keessaa argame jechuudha. Har'a waggaa meeqa? Har'a waggaa 3 jechuudha. Har'a waggaa 3 boombiin sun argamuun. Kanaaf laga paa keessaa argame jechuudha. Lagni paadhaa waan guddaa akkanaatu keessaa argame lagni hirratee qurxummii osoo kiyya'uudhaaf deemanii keessaa argan jechuudha. Boombiin waraana addunyaa lammaffaa keessatti laga paa keessatti awwaalame kun yoo dhoohe namoota fixa jechuudhaan namoonni 3,000 ta'an naannoo laga sanarraa akka ka'an gaafa sana ajajni baheera jechuudha. Namoonni 3,000 boombiin kun yoo dhoohe namoota 3,000 kana ni tuqa jechuudhaan hanga ka'uu qabu namni 3,000 naannoo sanarraa akka ka'u ibsaniiru jechuudha. Maal? Laa ilaaha illallah. Boombiin jabaadha jechuudha. Namoota 3,000 manneen 3,000 kun ni bada jechuudhaaf haayilii humnaan deema jechuudhaaf akka ka'u himaniiru jechuudha. Egaa daawwattoota keenyaa kun waraana addunyaa lammaffaati. Warreen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib nuuf godhaa. Viidiyoo kana immoo laayik, koomentii fi sheer nu godhaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenyaa sheer godhaatii waliin gahaa isiniin jenna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.